يا الله خلقته نوكنت ديني أمنا يا ربي رحمتك ديني يا الله خلقته نوكنت ديني أمنا يا ربي رحمتك ديني إسان الراجرات نقاف الرحمن أرجو ما ربي دين تاني أمة إساني إسان إركمودان نتولد حياني جرين يلمان نما ديغا ما دراني ديبساني جارو فياتها بساني دكونا جاهلية إفان ججيروني أكمانو هما دبان وفاني متي دبين قلبي لا يا إخواني جدوهم من توتا محباكاني كره كرتي والجالة سني جرد رامنس إساني وجني دعوة درير سورتي بردابتني صحابو تساني ديرا دبرتيني أمن يا ربي رحمتك ديني صحابو تساني رب الرجالتو جرى خدمة ديني هل كان قويا كاتو كان لبو جرى في داديني باتو جرى نفسي وفر رسول جالتو قدري ساني بيكو فكس مررفتو جرينيا كيسا دبر فتيادتو نمنك ليك أبوان دبر سندقتو وان كيسا بهم بيكو فكس جبيفتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوتن كي قالي كان إيراتي في كان شمرا كان فول الدنيا رتي أرجمتم مرتي سنو نجيني ربي إسني عبايته إسن برنا فجيسون إسنين جلا كانت تان سوداني waan ajaa'ibaan qabadhe dhufeerra waan amma deemaa jiru irratti waan takka ragaadhaan isin agarsiisuudhaaf hin dhufe innis irreecha irratti kan hundaa'udha. Osoon gara haasawa kiyyatti hin seenini namni toorarra jirtanii viidiyoo kana sheer godhaa waliif qoodaa waa hedduu irraa hubattanii ijaanin isin agarsiisa waan ta'eef jechuudha. duratti namni viidiyoo kana akkuma eegaleen arraba dheeratuu danda'a. tarii amantaa kan keetiif arrabsamuun immoo hin argamu, yoo argames immoo kabajaadha, faaruudha jechuudha. amantaa irratti arrabsamuun anaaf faaruudha. dhiifama kaameeraa sirratu hidee tole. kanaafi amantaa kan keetiif arrabsamuun kabajaadha. akkana meedaaliyaa badhaasisii kenneeti. garuu immoo arraba dheeraturra immoo waan namni namatti himu tokko hubatanii irraa baqatuunii fi fudhatuun wal adda jechuudha. guyyaa irraa kana amantaan irreechaa amantaa eenyuuti isa jedhu ragaa wajjin isin agarsiisa. irreechi amantaadha moo aadaadha isa jedhus ragaa wajjin kan laallutaa jechuudha. tole, jalqaba irratti irreechi aadaa miti amantaa waaqeffattootaati jechuudha. kanasumatti dhiiseen nuti oromoo muslimaati. wantoota silaa oromoorra ga'u waliin keessummeessinaa, waliin qooddannaa. waan oromoorra ga'u hundatu nurra gaa jira. garuu amantaadhaan wal adda. amantaa oromoo ortodoksii jira, oromoo kiristaana jira, oromoo kaatolikii jira, oromoo amantaadhaan garaagara. garuu amantaa keenya walii kabajnaa. amantaa isaanii namuutu bakka amantaatti irratti du'a. amantaa garagar qabna, oromummaa immoo waliin qabna jechuudha. kan eenyuyyuu nurraan baasne dhiigaa nutti makamee jira jechuudha. oromummaan dhiiga, oromummaan lafeedha, oromummaan utubaadhaan mallee. oromoon oromoo ta'ee kan amantaa garaagaraa hordofutu jira. asirratti oromoon amantaadhaan waliin qoodu gaafa jennu
inni kun kaatolikiidha, inni kun ortodoksiidha, inni kun muslima, inni kun waaqeffataadha hin jennu. Oromoo jenna malee jenna. Akkas gaafa jennu amantaa kaatolikii hordofnaa miti, amantaa waaqeffataa hordofnaa miti. Si galee amantuma qabdu irratti hundooftee amantaa kee jabeeffataa, Oromoo kan kee immoo hammattee Oromoo kan keetii wajjin dhiiguun sharafaa kabajaadhallee jechuudha. Ragaan amantaan irreechi amantaa waaqeffataa ta'uu irratti maal eessaa qabda, eessaa fiddee isa jedhuufi viidiyoo waggaa 6 duraa kanan isin agarsiisaa. Maqaan isaanii Abbaa Gadaa Bayyanoo Sanbateeti. Maal jedhanii Minisootaatti waan jedhan qabanii mee viidiyoo kana daawwannee isarraa kan haasofnu ta'a jechuudha. Guutuu guutuun ta'uu hir'in hin dhabamu, namni waan hamaan jedhu yoomiyyuu hin dhabamu, yoo sabara malee hin tarkaanfatamu. Yaa Rabbi naafis kenni waan nama himu, naafis arjoomu qaba Rabbiin guddaa ala habiibikaa manuuri. Dhiifamaa gara viidiyootti darbuu duratti yaadan qabu tokkoon ibsadha. Dhiifama of kolchaa viidiyoo isin agarsiisuudhaan duratti jechuudha. Uummanni musliimaa wanti beekuu qabu irreechi amantaa ta'uu hin beeka. Garuu warroottan amantaa miti, warroon namni irreechi shirkiidha jedhee Oromoo miti, namni irreechi shirkiidha jedhee kuulloodha, namni irreechi shirkiidha jedhee nafxanyaadha jedhee si tuquu barbaada. Kan amantaa kan keeti kan si beeku, amantaa kan kee kan beeku si. Gaafa amantaa kan keeti ani musliima jettee amantaa keetti boonte situ amantaa kan kee kabaje. Viidiyoo kanarraa waa hedduu hubattanii irreechi eessaa fuudhee eessa nu geessaa jira. Quraana irraa biratti hundaa'uudhaanii ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس نمر هندمت قرينا ما تجرى من يتخذ نما قولأتو تجرى نما كأتو نما قولأتو يتشورا ربي قلت ربي براك اندي يتشورا أنداد جت جدو خوني فكاتا يتشورا وان اتين افغرقار استعانا كان اتين افغرقار صفتون كربي قلت كأروي ربي قبات الإيساني جيلا خانتي وتوسلا خان غرقار صفتون تجرى يتشورا waan godhatan kana yuhibbuuna kan jaallatan jechuudha. Sinii galee garuu warra amanetu irra caalaadha rabbiin ka jaallatu jaalala rabbiif qaban jechuudha. Kanaaf irreechi amantaa waaqeffataa ta'uu Abbaa Gadaa Sanbatoo Bayyanaa dubbatanii turan. Ilaa kunoo dhaggeeffadhaa. Asirratti waaqeffannaa fi irreechi adda adda jechuudha. Irreechi waaqeffannaan adda ta'uu hin danda'u. Waaqa dhaqxee galateeffatta. Akkamitti waaqa galateeffatta, waaqaan galateeffattu adda ta'uu danda'a. Si keessa jira. Tole akka Abbaan Gadaa jedhanutti gaazexeessaa Abdii Fiixee gaafatee irreechiif waaqeffataan garaagarummaa jira jennaan abaddan garaagarummaan qabu tokko walitti qindiidha. Nama waaqeffataa ta'eyyuu deemee irreecha kabajataa iidii waaqeffattootaati jedhe. Tole walii jiraa galli wal jiraan galli. Nuti uummanni musliimaa musliima taane jechuudha. Waggaatti dhaqnee irreeffatuu dhiisi. Ganama hunda irreeffanna nuti. Ganama hunda galgala hunda irreeffanna nuti. Akkamitti? Du'aayii ogguu irribaa kaatu jira. Rabbi sin nagaan na bulchee asbaanaa wa asbaal mulku lillah. Rabbi irratti faarsita. Rabbi dandeettii keetiin tokkichummaa keetiin na bulchite nagaan na bulchite nagaan na oolchi. Faaruu Rabbii gasita. Galgala yeroo aduun niitu amsayinaa wa amsaal mulku lillah. Irreeffatta jechuudha. Irreeffannaa yoo akkas ta'e Rabbiif galata galchuu yoo ta'e yoo Rabbii faaruu Rabbiif galata galchuu irreeffannaa ta'e musliimni ganama hunda irreeffata. Galgala hunda irreeffata. Deemsa karaa deemu hundatti irreeffata. Yoo irreessummaan galata ta'e jechuudha laa asirratti. Yeroo hirriba deemu ni irreeffata jechuudha. Akkamitti? Du'aa yogguu irribaa jira. Du'aa yogguu irribaa kaatu jira.
du'aa yogguu cinaacha tokko gara tokkotti garagaltu gootu jira. Kun hunduu wahdaniyyummaa Allah lallabuudhaaf beeksisuudhaaf jecha kan si fayyadudha jechuudha. Muslimni garuu yeroodhaaf waggaadhaan kan inni ayyaaneffatu yoo jiraatte iida lama duwwaadha. Iidul Adhaa, Iidul Fixrii fi Iidul Adhaa duwwaadha. Iidii Adhaa kan akkasuma ibaadaan muslimni waggaatti hojjetu lama jechuudha gurguddaan isaa. Ibaadaan muslimni waggaatti hojjetu gurguddaan isaa lama jechuudha. San keessaa mafruuda kan taate hajjiidhaa fi ramadaana jechuudha. Waggaatti naannee hojjeta kun. Ramadaanuma soomni garuu torbanitti jira, guyyaatti kan soomu jira, baatitti kan soomu jira sun sunnaa nawaafila jechuudha. Kanaan achitti muslimni ayyaana inni waggaatti eegee ayyaanessu ramadaana, iida ramadaanaatii fi iida adhaa duwwaadha. Ibaadaa muslimni waggaatti eegee hojjetu yoo jiraate hajjiidhaa fi ramadaana waajiba taate ji'a tokko soomamtu duwwaadha. Kun waggaa eeggate dalagama malee kanaan achitti yoo hojiin hundi muslima irratti dhi'ee bari'ee wanti inni waggaa eegee ayyaanessu tokko hin jiru. Iidini waggaatti ayyaaneffatu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaafuu mee warri waaqeffatootaa maal jedhaa turan muslimtoota akkam jedhanii dhaggeeffadhaa viidiyoo kanas. Rabbii gartee hin garree jechuudha. Namni waan hin garreetti ifin kennuu jechuudha. Oromoon Arabaa moti, Oromoon Israa'elii moti, Oromoon ummata kushii, Oromoodha. Eenyumaa ta'uu hin dandeenye haa of taanudha, keenyatti haa deebinuudha. Keenya haa cimsannu, keenya haa jabeeffannu. Sirrii sammuu qabnuun xinxaluun nurra jira. Maali rakkoon keenya? Karaa tokko an dugdaaf garaa nu godhe kun maaliin? Hordoffiin adda waan amantii adda addaa hordofnu kun dhiibbaa maaliin nurratti geecha? Nuu tolee karaan deemnu kun bilisummaa keenya nu ga'a. Kami hangufuu nukki ta'e? Kami han nu fuuldura ejjatu? Kami hangaree nu tumsu nu jabeessu nu cimsu? Karaa kam yoo deemne namni nu mirmata? Kana addaan baafnee haasa'uun nurra jira. Tole egaa inni kun dura bu'aa amantaa waaqeffataati. Aliyyi Abdii moo Abdii Aliyyi jedhama nama argee kana fitnaa jechuudha. Inni kun fitnaa akka inni jedhu gartee wayi rabbi agartee ati rabbi agartee tamante leel nagarre rabbi agartee leel nagarreeti rabbiin. Astaghfirullah waan akkasii fa'aa isaanii kun dura bu'aa amantaa waaqeffataa jibbiinsa isaan amantaa islaamaatiif qaban si agarsiisa jechuudha. Yoo kun abbaa gadaa bayyanaa ni dogongoree ka jedhamu ta'e viidiyoo kana immoo ilaa viidiyoo kana yeroo irreecha dhaqanu hin sujuudanii ilaala. Hin sujuudanii dhadhaatti muudanii itti dibamee kun waaqeffatamaa jira jechuudha. Muka ilaal viidiyoo kana yoo argaa jiraattanii dhadhaatti dibbee kaate isheen kun sujuuddee kaate jechuudha. Sujuudanii ka'aa jiranii ni walumaan ilaalla. waaqeffatamaa jira jechuudha. Nama rabbii isaanii jechuudha. Rabbiidha. Musliimiin iddoo kana dhaabatuun immoo man tabarraka bihajarin aw bishajarin faqad ashraka billaahi. Sigalee namni tawassula yookaan barakaa wayiidhaa muka cabaadhaaf dhagaa cabduudhaaf sheekiidhaaf ergamtootaa fi malaayikaa jibriiliin wantoota rabbii gaditti jiran gargaarsatiif isa barbaade tawassula seene faqad ashraka billaahi. Amma kuni viidiyoo kana argaa jiraattanii maal godhaa jiran salaatu jira. Bakki kun masjiida miti. Irreechi shirkiidha kan jennuu fi ragaa irratti dhaabbanneetu irreechi muslimtoota bakka bu'u. Garuu wantoota Oromoo ragaan hunda wajjin qooddan, wantoota Oromoo irra deeman hunda wajjin qooddan. Oromoo muslimaat jechuudha.
Kanaafi nuti Oromoo Musliima amantaa keessa isinii kabajnaa, amantaa walii kabajnaa, isa Ortodoksii, isa Kaatoolikii, isa Prootestaantii, isa waaqeffataa Oromummaa wajjin qabna. Oromoodhaani ati Oromoodha. Garuu amantaa moo adda adda qabna. Amantaa keessanitti inni amantaa kiristaanaa hordofu itti amanee jala deemu jira. Inni musliima hordofu itti amanee jala deemu jira. Wal dhiibuun hin jiru asirratti jechuudha. Atis waan itti amante jaallatteetta jechuudha. Ati itti amante amantaa tokko keessa dhaabattee immoo amantaa biraa dawoo godhachuun immoo shirkiidha. Amantaa kam keessatti qooda hin qabu jechuudha. Gamattii dhabaa gamattii dhabda jechuudha. Wabillaahi tawfiiq. Egaa kun kana ture. Viidiyoo kanarraa waa hedduu hubattanii amantaan kana irreechi kanaaf amantaa waaqeffataati jennee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hanifa. Oh